Nagia. ذهب. Uy. خمر مرة كنت ذهب أمي. Eh. أكمل فجرتها ما شاء الله. Eh. ون. عشان قلتي سبرا المان قبضة دوا عشان قلتي سبراية. Kagandaat na gudra. أوه المان قندادي. Eh. إلى الداجي. Aruza kutani hadi benitti. جولة ساجد. Ge. ها؟ ندقوا تنجر. Sidagotin jiranda geso. جو بيجتامي جي جولة بيجتامي. Ijole harar ge ba. ما شاء الله. Haramaya. بيجانو بيجان. Haromaya. ما شاء الله. بيجي قرطبي بيجي جاللا. هيرمته. هيرمته. Hinerumne. مالو التدوبة. هاي. Iran de biye bersani be. ها بيجو بنات. Video follower sa tikanga bagana. أيك السلام عليكم. Ayye walaikum salam. By the way, those things si banda. دين كيف بتوتيجا. Eh. نفيتها. Ako belesat of course in pada Oh dia minum anmar aku buat kau boleh sakit gini. Lalu mau aku boleh sa. Aku mau beli sekarang tidak ada masa. Mi awako. Bagumang karena membijala share gede mi awaki. Dasarnya niat. Aku beli itu juga ada. Aku mau beli sekarang nama cowok itu kan jibe sama fasilitas aja. Bilang, remove itu no. Mana terga kau bilang. Bilkisa. Bilko. Alta sabonuti sikharaju kam now. Mal nakadat. Unek ene sikhara now zamano. Wai. Bilki Bilal mau Bilki Bilal meso. Am saiba ki ya mi ki masanin bas sinjes de sitat de me grefuti. Baso tambana. Baso tam. Mi ko sam bas je. Hai. Masya Allah. Biar aja tasa. Saiba ki ya asuman jira kharuma Dubai kharana chibe. Hai. Mal faida ka betul. Mal buah ka betul. Mal feta me malin je khana saiba ki ya gifti feta mo mal feta. Lafata tezi Dubai te gifted. Saiba ki ya wan feta kella batan sinje wan feta. Insodati Sila ese giftati. ana sijira saiba ki ya. Hai. Mal jette. Ate osam furdati Dubai mal kut. Saiba ki ya te furdina wata ustes furdina jin. Biar aja. Ati khali marra raftami khali marra sijajarra. Gabrota rabbi bar khali umar rafani osama tas bidane cuma gacisan. لا لا ati khali marra rafta ati sijajarra rafta. Lan namni wana Harar jira jauh jira. khayno rachi. Sirena kana ni girti harar. Aran wana kana tijira. Pa. Hai Bilal. Mal faida ko ba khabar rafta. Tana gawo. Tana fin ol beber sibihati zamano bira. Wai jira nan jari tin ol beber. Nyata sana ngi fatesa. Aw makana belle se mucang kon.
Hoteela nyaata saana booloodhaan geeffatta. Sana bolloo miti saahiba kiyya naa ol fidaniititi. Ayini martiba. Khayyaartii qabni dibirata matabiin hamdi siree rafa. Masgiida raftooti miiraa fudhattee harkatti. Yaa saahiba kiyya aratanyaan bule masgiida aratanyaa guyya dura. Ansilaan sitee miiraa harka fudhadheeti masgiida rafa. Isi gamma saahiba kiyya ati dubaree gaafa san dhufteemi gaafa san ol seenteemi. Maasha Allah. Maali jirta? Hirriba kophaa rafanillee maqaan hirribu maami. Waa fidaa kaa. Waa fidaame. Dubbii tanaan na ajaa'iba. Hirriba kophaa rafanillee maqaan hirribuma. Saahiba kiyya baran rifadheetiin asiirra jira lafa tana gartee laas jaajaa. Kanaafadheetiin. Biyya san bar saahiba hedduu qabaan Hararii. Harartii yaa bar hararna bulchaa jira. Hararin jiru saahiba kiyya. Direedaa jira jaan. Direedaan jira hoo saahiba kiyya. Direedaan ni hawwiti mukuma tokko jala hirkattee raftooti. Silaa roobu. Ayi bara zamaan oowwiin jiru wayitti banattaa bar wayitti banattaa. Ganamni fagoo miti silaa xiqqishumaa feete mukuma tokko jalatti hirkattee hin ciftu. Akkuma feete na godhe amma dubra fiti gaa saahiba kiyya maali kophaan na naasisinan. Maaltu direedaa dhagsiin jaa wallaa biyya waa tana gisee dhaqan akkanumatti namni danfa. Guyyaa lama keessa bulaa direedaa. Ammoo waa fiti mee waa. Jaartii nama yaachifte. Dubbiin jajjabdu. Ati mijiyyuma sanatti hin fitin. An nama direedaa kophaa dhaqeefi nama dhiiraan qabneetu na yaachisa. Namni lamaan kun nama yaachisa. Ati immoo dhagee iftiin hima zammaan. Saahiba kiyya viidiyoo meeqaan si dalagani beektaa? Inshallah moo? Abbaa lama wallahi dalaga jirtu jira dala abba lama sadiin dalagee jira. Naa ergiree duba lubbuu mana gurraata. Siifin erga silkii taan keessa jirti chaajira ta'ee ganama si erge wallahi siifin erga ganama. Kasilkiin teetu abba lamaa ati kophaatan teete fireentii qaba hiriyaan ta'e fireentii illee ni qabatti. Saahiba kiyya gaa haaluma rabbiin fideetti muudiin qabatin gaa asa dhalaa fiduun hin ta'u jaan haraamii hanga inni kaa godhatanii. Idaa gaafattee hoo? Yaa zammaalo. Haraamii jaan. Halawaan nyaatu jira saahiba kiyya halawaan jiituu. Halawaa jiituu kan jaartiin qabdu. Halawaa jiituu nyaatta. Murti guutoo maal jaa? Murti guutoo? Alaqaadhaan hojii jirtanii? Gadheen irraa gadhaa bara mataa keessa akkanatti. Siyoo maalitti hirtan? Murti guutoo. Mucaamaa eessa jirtaati murti guutoo? Zamaanoo yeroo jalqabaatiif laayif irra walii dhufne naafsi. I think so. Naafisi Amaaraaf Islaamaami. Dhugaadha sunillee gaaffii hin qabu. Siituu Amaara garanaati hanka Islaama gamanaati. Eenyuun? Tiiga. Murti guutoo. Tiboo qurxaa kana maal galgala ganama bakka deemnutti bakka jimaatti bakka wala garrutti nuun sodaachistu maali qoyaati? Humnaa qurxaa si galee. Siin sodaachisu miti kophaan deeminaa jedhan. Kophaa mana hirtaami yookiin yaa ulaaga cufattee jirta obboleessa kiyya maaliif qurxaa qabattee teessa? Ifin amanu. Zabanni hammaatii jira. Humnaa qurxaa si galee. Humni qurxaatti osoo nan galin zabanaatu zabana akkanaati. Zabana akkam. Zabana kophaa deemanii miti. Ibirriiti yata kaana yala tabalaashee. Amma sii tolcha. Ana obboleessa kee Qureeshii faamili. Duwwaa sagal kudha sadii. Silkiin ta'e. Raha. Silkii tanteetiin. Star god. Jaa duwwaa lama godhi masalaala godhi rigistar nambara jettee naqe. Kan inni dalagaa aappiin barbaadaani. Aappiillee buusi. Aappii habba lama jira lachuu buusi. Hayyee sanboota maaliin itti galcha hoggaan buusi. Ammaan buusa kunuula. Kunuula. Aappii irratti illee rigistar nambaru mana itaa bara. Registar nambar kan kee ammaan dhagaa dhufa. Asirratti nu dhagaarree murtii keessan sirreessaan na dhagaa. Nimbe bakka ganama sirreessitaare. Kakadhu arba'uun. Ammo. Kakadhu kaa ganama ammaa soggu feete. Naa maniga. Zamaanoo manni torban kana keessa duula ibirrii namaa banuudhaan ni eegala. Ani immoo guyyaa 10 sii qaba hojii deemuudhaaf.
Bakka dhiira kanaaf fe'an. Dhiira kanaaf. Haga saa kudha tokkotti jimaa keenya fudhannee deemnaami. Dhorkaan jimaan bakka dalagatti. Wala garra saahiba kiyya gammaanoo hallayyaa seentaa akkamti ka jimaatu itti Maal? mataadhaan akkanatti. ati akkamitti haga saa kudha tokko san fakkeenyaaf Obsee ture. galgala qamaata Galgaluma xiqqishoo qaba. Xiqqisho. qurxaayoo Kuna fuutaa. Kun beeta mangistii yoo na hojii dhaqee dhufe deemtan. Seenee. namichaan dha'uu deemta jaanii ati akkam taate Waa takka naani. Maal taate hoo? Bakkuma feete sanuu qurxaa kana jalaan bitee xayyaara tar sadii hora haadita ka saahibni kan kee eenyoomo Aleksi taayee takkaa xayyaara qorin qurxaa qurxaa xayyaara gadaa baasuun korre Alex maal haasoo jirta ati baasarra xiyyaara Laa ilaaha taraa sadii hore qurxaan kun. inni gadaa baasuun Maal korre deemcha? Odaa hore galu. odaa koreegaa odaan ifa osoo dhumin dura koreegaa Kan mucaan kun maal isaati gisee hunda waa'ee horuu kana maal seetu horee jira maal afaan akkanaa ishee mucaan kun nama baala gida walla. dhiirti homo korarraa mee ol fidiiti dhiyoo tana mardiyaa takka fiddeetiin galgala guutuu taa'ee koflaa bule viidiyoo tokko laalee Horee jira naan jaa odaa maal horee jette? koreen jaarramtee horsiistee siin jee obboleessa kiyya inni wooma horaami. wanni horti maali waa'ee dhiirti homo koraa haasuu jira aboo anaa buuca kana deemu walumaa afaan nu hafeetu murtii guutu. boolu badalatti dhagaye buucaa miti amma Alex irraa gabbuu namoo Wallah miskiina. miskiine hodhu mardiyaa Bilaal argeetiin bar Bilaal bareeda ibirri ni qabna teelee ibirri ni qabna naanin achumaan kutee Bilaal barsi rakkaateera hoteela raftii nyaanni makiinaa takkaan deemu jira jee galgala wal agarree hoggu kana meewoo dhibba lama fidii jeen saahibni keenya tokko hoggu kana hin qabu jee kaash qabadhee takkaa deemeen beekuun amal lamaaf hin deemaa jee. Yaa ibirri deema gisee hedduu inni. Jannaan haa ibirris ni qabna teelee ibirris ni qabna nigdi baankii ni qabna awaash ni qabna ennaan bu'aan sadaka kadhattoo kanarra hin agarree rabbi sinaa kan nu jee bira dabre. Sila akkasii qabaatanii gaarii walaa anu guyyaa meeqa sadaqatu fadhe. Yaa sadaka kadhattuu bara amma sadaka kadhattuun ammaan tanaa bara hundi isiidhaa ibirri ni qabdi teelee ibirri ni qabdi nigdi baankii ni qabdi. Akkana modernaayis ta'uu qaban. Yaa. Guyyaa meeqa walaa inni sadaqa dajjee dhabaa oola. Kaashiin ni jira. Zamaanoo gaafii takka si gaafadhu. Afaan baalageetii miti gaa. Afaan baalageetii miti afaan islaamaa. Zamaanoon bareedaadha qashtiidha qureeshidha jechuun Bilaal fokkotaadha jechuudha. Akkas jechuu miti. Zamaanuma qofa ibsuudha. Anuma qofa wanni dhaba garuu rakkoo maaltu jira beektaa murtii. Ayyee. Nama xiqqishoo saayikooloojii qabu biratti yoo nama tokko faarsite kaan itti dhaga'ama. Teeraappisii barbaachisaa nama akkasiisan. Amma gaa Bilaal wanniidha malee amma Bilaal ijoollee ismaartiidha malee ijoollee gammoojjiiti malee biraan yaara. Ati bookee xiqqoo irraa maal fete qo'e zamaanoo? Maaliin godhe bookee xiqqoo maal godhe jaan ammas? Bookee xiqqoo akkam godhe jaan? Bookee xiqqoo irraa maal fetaa waati qo'e amma mee ifaa ifatti wal gaafannaa. Ani bookee irraa maaliin barbaade? Bookee xiqqoon guddatte yeruma geesse minaamin baddeessatti kan minaamin jette. Egaa magaalaan guddoo warra bookeedhaa baddeessaadha. Saniif bookee xiqqoo baddeessatti akkame kanina? Bookee guddoon taa'u gitteeti isin bookee xiqqoo wanni dhaadheessitaniif maali? Hai bookee xiqqoo irra guddoo dharee maqaa xiqqoo malee. Irra bareeddii. Irra bareeddis irra guddoodhas ifa qabdi. Bookeen karaa makiinaati moo biyya? Biyya naannoodha. Naannoo of dandeessu. Aanaadha. Aanaam naannoodha. Obboleessa kiyya gaaf tokko achi dalagaa beektaa? Hayyee tuujii anillee ni beekaan gaaf tokko lagarree. Tuujiin gaafa achi dalagu sani mucaan nu dawwalee xammuyyeen hin galan maali mucaa nin galan fadhooni maaliif galta bookarraa hunoo ganamarraa makiinaa firaashaatu firaasha guutee fidaa warri gitaraa ni rafansaa. Makiinuma firaasha gurgurtuu dhufa isboonjii kana. Makiinaan firaasha lafarra foochitti namni bishaan illee dhugu boombaa haayilaandi malee lafa sirra firaasha malee. Ganamarraa makiinuma firaashaatti dhufan biyyuma namni akkanatti firaashni dhufaa oolu tanan taa'u yoo mucaa dirqitti xiqqoo teessifnes booda gal. So ati bookee xiqqoo yoo
Aa maal nyaatu jirta? Bakka xiqqoo firaashaatu alaan gurguramu firaash. Biddeena. Halkan namni walakkaa sa'a 8 akkamii biddeena nyaata obboleessa kee? Saayiba kiyya biddeenni gaariidha laa. Meedis yaa murtii haanuma nyaatu yoo nama gabbate. Eenyuun? Bilaal. Zamman Allayyaa shee haadha wanni dhaate heerumte wallahi rabbiin hin garsiisin hin garruure. Ni gabbata yaa mucuma kana gabbata wallahi namni meeqaatu akkatti uffadhee gabbate. Dhiyoo tana garuu heeroo sanuu gabbatee jira gizeen argu namni hin gabbanne jiru ni gabbata Bilaal kiyya. Biyyaalaa jira yeroon biyyaalaa jira. awadii saayiba kiyya hin gabbatiniiti. Hin gabbatiniidhis. Garuu numa nyaaddu gabbatuu baattus. Bilaal kun soomana hin geenye maal qoota baati dirree daadha. Haala waadhaan. Maal hin geenyeetiin? Soomana wanni dhaan maggaarajaa faayida qalamati baabeetti soomana. Gosoomanii dhufe dirraa deemee maggaarajaa fi qalamati. Dheeraadhaami. Zammaan asitti hin galeera. Diradootti hin galee. Dalagaan Dirreedhaan achi. biyya jaalalaati. Mana kanas na kireeffadheesin asii galee mahoonni qamaata. Marandatti hin qamaata ogguu dhufte ganaa na bira qamaata. Ijoolleen teenyetu qoyyoo uummanni dalee naa kottu naa jettan dhummoo qamaanaa malee. Mee kanan jee bar hunoo gaafii sirrii amma gaafatteera. Biyya kanaaf bar qamaadha zammaan. Eessa qamaana? Si wajjin qamoo uffadha. Zammee kiyya natti tolta. Bro nama hojii qamaana siin jiru hunda buloo godhe. Naasii. Hunda biloo godhe amma. Hunda buloo godhe haafillee amma. Amma biloo godheetti gizeen qabu. Azalatti nama hojii qamaana zammee minaamin siin jee buloo godhin. Bar isaan dalagaa hin qabne bar. Qamaatii isaa malee. Yoo turnaaf dalagaa taate hoo. Anamma zammaan ogguu jaan maaltu mataa keessa na dhufa? Luuluu isaatii mataa keessa na dhufa. Mataa kan keessa mataa xiqqishaa kana keessa daawwanii dhufanii. Mataa keessa na dhufa. Ji'uma keetii na Mataa dhufa. keessa waan na dhufa. Aish qabbatti. Zammee kootu hojii qamaana nama siin jiru kana hunda buloo godhe bro. Bar zammee natti tolta. Mirqaana keessatti jaa wajji qamaana malee wajji dalayna. Zammee arrasii dannasuun si argee yoon dannaste takka ijoollee daansii meeqa asirraa nurraa galchite si dannasuun si argee isaa dhuftee dannasu jirta moo wanni sun AI'n dalagamte. AI dalaganii jira. Anumarraa immoo. AI'n dalagdee injeenan koomanti irrattu. Na fakkaata anu waan amu anu na shakkisiisa. Lakkuudha qabdaa obboleessa jee sanuu hoggaan laalu loqoqoo tokko jii. Anaa miti gaamurti. Kun immoo asii miti annin beekaame obboleessa kee. Ani daasii takkaa naas daasii taphatu gorteet. Ijaaba khayrii wa khayraat hin dhageenyamtu waan akkanaa. Kaarra taphatuun bilaal ta'ee xiqqisho furdatti bilaal ta'ee furdatti. Bilaal isaa furdaa yeroo san gaafa turu. Awoo murtii guuto. Oo. Ni fuudhee naan jaan kaa murtii guuto dhugaadha. Dhugaadha. Nurraa usaan jeemboo murtii guutoon fuudhuutti xiqqaadha. Baabaan ta'a. Waan jettuuni Bilaal. Bilaal Baadha. fuudhoo si godhu. Ta dur fuudhee oo biraa mukatti fuudhee jeen hoggaa akkasii si gaafatan. Baabaan liqiba. Baadha. Ree murtii guuto salafuma jiraatanii ree akkanumatti hin fuutanii yoo. Jaartii qabna fuunee naaf zammeen jee ta biraa ittiin sii dabalaa dhiyoo tana murtii guutuu ati fuudhee dura qabamee hin dhageenye. Qabama hin dhageenye saayiba kee murtii guutoo fuudhannaan murtii guutoon fuudhu jaanii namni wallolu jira karaa ganda garaadaa kanatti. Bira dhoomatan eegaan dhufe. Maaliif wallolan dubata kan intala isaan akka nu deemu xaare moo maaliif? Maali murtii guutoon fuudhuu jaa kan haa murtii guutoo fuudhee jiraa jaa. Anamma sumaan gaafadha jeetti firraa. Kun taalaa wanni kun kan fuudhan koye. Baadha. Jaartiin baala dide jaartii. Baadha. Taraa meeqa fuudha? Hayi. Hai. Fuudhee. Ni qaba. Mee nyaata illee itti fufaatuma deemu. Nyaadhuun jeen alawaan ni qabbanooti ogoo qabbanooti hin bareeddu. Halawaan moo? Halawaa. Dhiisi isaa Nyaatan halawaa. Halawaa oowwoo kanatti nyaatanii. Diredhaan oowwa boo wallaahi oowwa. Diimate garuu mucaan kun. Ambar yaa rabbi nama hunda dirree daaggalchi. Yaa Allah. Akkana si haayoo godhayyoo. Rabbi rahmata haa godhu. Obboleettii yaadataniif ni seettinu. Rabbi rahmata. Nasiyaa obboleettiin keenya waa'ee nasiyaa gisee dubbannu namni hedduun maal isaanii beeytanii nama 900 ani hamtuu dubbachuu hin deemu toltumaan dubbachuu deema. Nasiyaan obboleettiin keenya suni kaajjefamte poolisa magaalaa Dirreedhawaatiin miti. Wanni beekuu qaban namni hedduun dhugaa ishii dubbachuun dhiibbaa Dirreedhawaa irratti godhuu. Bilaal saddeet tokkotti. Haasawu. Dhaabbatu moo? Haya. Dhugaan intala sanii garuu akkamiin beektaa humna liyyuu haayiliitu alaa dhufee ajjeese
hedduu isin jaalannaa warri bulchiinsa magaalaa Dirdaa hedduu isin kabajnaa. Indan maqaan keessan bara isaanii keessa akkanatti akka jaamuun feenu yakkamaa san seera dhiyeessaa waan jiru dubbachuu barbaadeeti. Haqa ishee rabbi haa baasu. Haqa ishee rabbi haa baasu yakkamaan seeratti yaadatu. Bakka fedhe yoo ta'e yakkamaan mootummaa kana maqaa balleessuudhaa deemu kamuu seeratti akka dhiyaatu. Anaaf si beektaa faarsee bulaa humaan harka dakkarmaan abbaa itti amannee faarsudha. Niiraadha sila. Namni niiraa fudhata gaa'e? Eessa biiroo niiraa irraa fudhatan? Itti dhayitee ga'an isin faarsu jiratee irraa fudhatta. Idaa itti himteetu sana hin harkan isaan yoo rabbiyye. Numa argan ga'ugaa argan isaan sii dawwalanii kootu sin jaan. Annama ijoolluma kaardii na ergetu takka na dawwala akka gisee humta. Kaardii kam? Nama kaardii na ergi na yoo bama silkii natti hin buutu. Anillee waasaappii malee. Silkii natti hin buutu. Ati ammaan tana faatee takka maa waliin galchine? Billaa aleek.